Inni biraan forex trading keessatti wanti nuti beekuu qabnu spreedidha jechuudha. Spreed jechuun immoo maali? Difference between bid and ask prices. Price'ilee bid fi ask jidduu kana jechuun immoo gizeedduu cost eenyuti kun egaa brookeraati jechuudha. Brookera fi jennaan jechuudha. Garaagarummaa bid fi ask jidduu ishii jirtu saniin spreed jennaan jechuudha. Spreediin kun maal egaa brookera nuti irratti deposit goonu saniitu waan kana nurraa fudhata. Fakkeenyaaf amma exenes keessatti dhufee kan isin garsiisu ta'eef asii yoo ilaaltan ta'eef bakka kanatti bidiin keenya meeqa? Bid jechuun sell priceidha. 78 4 jedha. Asitti immoo 78 4 8 takka jeeti. Garaagarummaan isii jidduu jirtu doolaara meeqa jee? Doolaara 14 jechuudha. Doolaara 14 kana maal jechuu dandeenya nuti? Spreedii jechuu dandeenya jechuudha. Spreedii kana jechuun eenyutu fudhata? Brookeraatu nurraa fudhata jechuudha. Kanaaf spreed jechuun forex trading keessatti garaagarummaa ask price fi bid price jidduu jiruu fi yeroo hedduu koomishina brookeraati jennee kan nuti fudhannu saniin maal jennaani? Spreed jennaani jechuudha. Kanaafuu spreediin akkamitti calculate goonee akka jennu taate garaagarummaa bid price fi ask price jidduu jiru jechuudha. Bid price jechuun immoo price baayeroonni irra walii galan jechuudha. Baayeriin tokko ni bita jee irratti walii galu saniiti bid price jennaani jechuudha. Ask price immoo price itti warra seel godhuu deeman fudhatanii waan kana irratti seel ni goonaa jedhanii itti fudhataniin ask price jennaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaan ask price fi bid price jidduu jirtuu fi yeroo hedduu koomishina brookeraati jennee kan nuti itti fudhannu saniin maal jennaa? Spreed jenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yoo ilaallu ta'eef asitti bid pricing keenya USD keessatti bid pricing maal nuun jee 1.208 dha. Asitti immoo ask pricing 1.2081 dha jechuudha. Kanaafuu asitti gaafa walirraa hir'isnu meeqa ta'a? 2 pip ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf takka tuqaa 288 hir'isu takka tuqaa 2.8 takka gugoone PP 2 jechuudha. Kanaafuu spreediin keenya maali? PP 2 tana ta'a jechuudha. PP 2 tun eenyu gaa? Koomishina brookeraati jechuudha. Kanaaf brookerri kan irraa argatu spreedii kanarraati kan inni argatu jechuudha.